kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Hiwoot hundumti keessanuu iddoo jirtanii fi lafa jirtanitti nagaan Waaqayyoo hunda dursisanii fi baay'atoo obboloota koo qaqqaalii akkam jirtan nagaa keessan ana obboleettiin keessan nagaa kooti isa eegi hunduma keenya guyyaa kanaan ga'e maqaan isaa yaa ulfaatu sinin jechuu jaaladha warroonni mana kootiif haarawaa taatan like share subscribe gochuun karamaatii kootiitti dabalama warroonni hanga guyyaa har'aana jajjabeessaa na waliin turtan guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha warroonni maatii kontaan immoo karamaatii kootiitti akka dabalamtan barumsa garagara wantoota garagaraa akka walirraa barannu mana kana akka argattan uma tokko shakkii hin qabun isiniin jedha har'a keessummaa addaa isinii qabadhee dhufe surprise keessummaa addaa nama akkaan jaalattaniif akkaan kabajanii ishee waliidhanii turtii kaafif deebii baay'ee wanta irraa barattanii kanan taasisee hanga dhuma viidiyoo keenyatti hanga dhuma qophii keenyatti like share gochuudhaan yaada qabdaniif immoo qeeqa qabdanis koomentii jalatti barreessuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Obboleettiin koo kunillee haarawaadha jajjabeessaadha biraa dhaabadhaa viidiyoo ishiitillee sheerii godhaa fi isiniin jedha wal faana haa dhaabbannu isiniin jechuu jaaladha kallattumaan karaa ishiittan isin dabarsa warroonni mana ishiitiif haarawaa taatan immoo yuutu maatii ta'aa fi jajjabeessa obboleettii koo kanallee isiniin jedha nama haarawaadha nama reefu lafaa ka'uudha kanaafuu warroota ganaa jiranillee jajjabeessuun immoo yuutu hunduma keenya wal jajjabeessuun amala nuufaa ta'uun isiniin jedha kanaafuu obboleettii koo kana warri maatii hin taaneef maatii ta'aa fi asumaan karaa ishiittan isin dabarsa turtiin keessan hanga dhuma qophii keenyatti hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin ta'a qeeqa fi yaada qabdan immoo yuutu koomentii jalatti wanta sirraa'uu qabnuu fi yaada qabdan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha iddoo jirtanitti fayyaa nagaa ta'a hunda keessanuu isiniin jaaladha rabbiif jecha. Shalom nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Hiwoot yuutuubar chaayinal nagaan isiniif haa ta'u jechuun barbaada akkam jirtanii akkam yoo nageessanii egaa Hiwoot hedduu galatoomi siin jechuun jaalladha wanta gara istuudiyoo keetti affeertee fi baay'ee galatoomi siinan jedha egaa daawwattoota Hiwoot yuutuubar hanga wajjin jirtu hangam jajjabeessaa jirtu ani egaa gara keessanitti har'a keessummaa kabajaa ta'ee dhiyaadheen jira egaa isaa wajjinitti gara fuula keessanitti na fideef waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u isiniin jechuun jaalladha sin akkam naaf jirtu akkam yeroo fi sa'aatii kana geessan isiniin jechuun jaalladha daawwattoota Hiwoot yuutuubar egaa wal jajjabeessuun wal gargaaruu wal wajjin ta'uun amala nuuf haa ta'u isiniin jedha obboleettii kana jajjabeessuudhaan wajjin ta'uudhaan yaada keessan kaa'uudhaan bukkee dhaabbadhaa isiniin jechuun jaalladha maqaa waaqayyootiin egaa baay'ee uummanni keenya wal jabeessuu irratti baay'ee duubatti afaadha isa kana achi bukkeetti qabne gara fuula duraatti wajjin taanee hanga wajjin jirutti wal bukkee dhaabbannee wal gargaarree akka wajjin taanu abdii guutuun qaba egaa daawwattoota kiyya egaa gara asaatti seenuudhaan dura maqaa koo eenyummaa koo isin beeksisne hedduun namoota tariina beekuu dandeessanii jedhee abdiin qaba kaan keessanii anaana beekuu dhiisuu dandeessu akkasumallee meetii tuub yookaan immoo maqaan dhaloota koo meetii daandanaa kan jedhamu dhalattuu godina shawaa lixaa dhalattuu amboo kan hin ta'edha egaa gara miidiyaa yookaan immoo keessummaa ta'ee kan hin dhufee fi egaa isa kana egaa addee Hiwoot na fidatanii jiran jechuudha hedduu galatooma jechuun fedha kan hin dhaladhee guddadhee amboo magaalaa irraa xiqqoo miilaan deemama gara awwaaroo Mikaa'el irraan jechuudha hedduu miti kanaaf akkasidha dhalattuu ambooti isiniin jedha egaa akkaataa kanaan dhufee warri maatii Hiwoot taatan immoo warri maatii koo hin taane meetii tuub gara kootitti akka dhuftan isiniin gaafadha wal wajjin taane wajjin hubannaa fi waaqayyoon hanga nu gargaare wajjin ta'uun
wanta walirraa qooddachuu dandeenya isiniin jedha. Obbolootan kiyyaa hedduu isinan jaalladha. Bige nagaa taatanii yeroof sa'aatii kana geessan inni guddaan inni hunda caalu nagaa qabaachuudha isiniinan jedha. Egaa Waaqayyo isaa nu gargaaree yeroo fi sa'aatii kanaan nu ga'eef galanni guddaan haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa hordoftoota dhiyoot egaa gara gaaffii deebiitti gaaffii na gaafattee jirti. Egaa Waaqayyo gooftaa mucayyoo kee gargaarii jechuun hin jaalladha. Gaaffiif deebii kanarratti anuun beeku hanga danda'e nan deebisa. Meetii eessatti dhalattee guddatte kan jedhuu fi ani dhaladhee guddadhe ganda qotee bulaa Awwaaroo darbanii Illaamuu kan jedhamu jechuudha. Dhalattuun Ambooti. Naannoodhuma ishee qarqara kan taate jechuudha. Qarqara Amboo kan taatedha. Ganda Illaamuu jedhamu keessatti kan dhaladhee guddadhe jechuudha. Achuma Ambuumaas siinan jedha. Barumsa barattee sababa maaliif adda kuttee naan jettee jirti gooftaa. Dhiyoot asittiin dhugaa dubbachuu fi sababa nani barumsa adda kutee fi ani obbolaa hedduun qaban ture, dubartoota kana hedduun qaba. Haa ta'u malee ani barnoota kutaa 8 gara 9tti kan adda kutee dhugaa dubbachuu fi barattoonni ani faana baradhu yuunivarsiitii xumuranii gara hojiitti illee kan qabatan jiranii isaan kun akkas isiinan jedha. Barumsa sababa adda kutee fi sababa biyya ormaa kana ta'illee yaada dhugaa naaf birmanaa darbi yeroo biraa nagafachuu ni dandeessa jechuudha. Waan tokko tokko sababa tokko adda kutee jira barumsa koo jechuudha. Adda kutus Waaqayyoof haa galatu. Kufee nafni akkaataa kanaan jireenya koo jijjiiran jira. Waaqayyoof haa galatu siinan jedha. Gaaffii lammataa dhiira moo shamarraa irra sobanaan jettee wayiniin naate dhiyoot kiyya. Inni kuni hangam tokko adda baafama kan jedhuu fi dhugaa dubbachuu fi adoontinoo dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Jarri lachuu hin sobu. Dhiirris hin sobaa, dubartiinis hin sobdi. Dhugaa dubbachuu fi kana adda madaalee hin beekan jechuudha. Maaliif egaa uumama Waaqayyo isa kana kan ijji isaa hin dhaamne kan arguu danda'u Rabbiin qofa. Ani hin beeku. Ani namni garuu hin soba, yeroo baay'ee hin sobaa baay'ata. Hundi isaa immoo hin soba jechuu miti. Biyaansi bara kana keessa dhaloonni bara kana keessa hedduu ulfaatu dhugaa dubbachuu fi namni yoo qilleensuma sobaan guutamee jira jechuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf isa kana adda baasee hin beeku. Maaliif yeroo baay'ee dubartoonnis yeroo soban arga, dhiironnis yeroo dubartoota soban arga gatii ta'ee fi adda baasee hin beeku siinan jedha. Dhiyoot kiyya gaaffii fi deebii keetiif akkaataa kanaani siifan deebisaa jira jedhee abdiin qaba jechuudha. Okay. Itti kanaan immoo nyaata kamii yeroo hunda nyaachuu feeta naan jette. Ani nyaata kamii akkan yeroo hunda nyaachuu fedhu fakkeenyaaf dhugaa hin beeku. Qinceedha. Qincee otoo ta'e natti tola. Qincee otoo ta'e natti tola jechuudha. Fi aybii bakka biyaansi akkanatti fakkaatutti aybii osoo nyaadhee natti tola siinan jedha jechuudha. Isa kana aybii shiroo bukkeetti aybiin osoo jiraate nyaata biddeenii keessaa isa kana odoo nyaadhee nan jaaladha yeroo baay'ee jechuudha. Wanta aybiin keessatti argamu soorata akkasii natti tola. Nyaata aannan yookaan immoo nyaata keessaa kan akka aannan isaan kanatti nan guddadhe waan ta'eef isaan kana nan jaaladha jechuudha. Akkaataa kanaanii gaaffii kee egaa ittuma fufee jira. Jiruu addunyaa kana irraa maal dhabuu hin feene? Jiruu addunyaa kanarraa maal dhabuu hin feene naan jette. Jiruu addunyaa kanarraa wanti nan dhabuu hin feene I don't know. Ani beeku yoo gaaffiin kee fanaaf hin taane jiruu addunyaa kanarraa wanti nan dhabuu hin feene Kiristoosin dhabuu hin fedhu. Biyya lafaarra hangan jiraadhutti gaafan gara isaa deemu gara isaan deema. Biyya lafaa kanarratti hangan jiraadhu Kiristoos biraa gonkumayyuu dhabuu hin fedhu jechuudha. Gara fuula duratti immoo akkan kan isaa waa'ee isaa irratti hojjedhu akkan isa kanadha kan inni irratti tattaaffii gochaa jiru jechuudha. Kanaaf Kiristoos dhabuu hin fedhu gonkumayyuu jechuudha. Kana akka inni fedhu kanarraan kana fee isa kaan isa tunaalaata waan ta'eef homaayyuutti dantaa ittiin qabu.
wanta waaqayyo naaf kaa'e tokko ittuman deema allaattiin na jalaa fuudhuu hin dandeessu kanaaf kan hin dhabuu hin feene Kiristoos qofa jechuudha wanti nama dogongorsiisu hedduutu jira wanti nama kuffisu hedduutu jira jechuudha isaan kun akka nan arganne nan amana isa irraa adda ba'uun fedhu dubbii gabaabaa jechuudha isa irraa adda ba'uun fedhu isa taansee immoo harmee keetii wanti hundi yeroo ati jaallattu kanaaf haadha kee dhabuu hin feetu yeroo mara jechuudha garuu isa kanadha jechuudha kan dursu waaqayyoodha jechuudha haadharra abbaarra kan dursu waaqadha kana jechuudha maaliif yoo jettee kan haadha isaa caalchisee nan jaallanne kan ilmoo isaa caalchisee kan nan jaallanne kan anaan maalu miti jedha wantiif isa kanadha jechuudha dhugaadhaan kan hin jaalladhu harmee kiyyarraa dhala kiyyarraa obbolaa kiyyarraa abbaa kiyyarraa eenyummaa koo kan hin jijjiiree jaalladhu isa qofa jechuudha dhugaadhaan isa dhabuu hin fedhu jechuudha amala kee kan namni narraa jibba jettu lamanuuf himinaan jetti amalli koo wanti nama gaddisiisu maalan godhee beeka yaa rabbi duratti malee amma miti ootu duratti dhugaa dubbachuuf hedduu namni tokko natti dubbate taanaani afaanisii fi keessi afaanisii jala dhaabbadhee siin deebisuurra wanta dura koo jiru tokko fuudhee namatti gadi lakkisuutu natti mijata ture inni kun hedduufamaadha deebisitii immoo 2008-9-10 kana keessa hedduu namaan lola hedduu namaan lolurraan kan ka'ee bakka akka nama dhaanu yookaan immoo nama isheen namaan lolti kan jedhamu tokko yeroo sana amantii kana keessa hin jiruun ture bakka zim jedheen namatti lolu jaalladha waanuma xiqqoo akka dubbadhee lolatti jijjiiruun fedha wantiif amala koo kana keessaa isa kana namni hedduu narraa jibba jedheen fudhadha jechuudha kanarraan kana fi ani baay'ee yoon kolfa kana kan ani jaalladhu hedduu wantiif ani beeku kan dhugaa kanaaf isa kana yoon biyaansi yoon ani nama arrabsa ta'e namni na jibbuu danda'a yoon waan akkasii hojjedhe namni na jibbuu danda'a jedheen fudhadha garuu hin beeku dhugaa kanadha osoo chaanaalii kee dhiyootan kee tokkoof kenni jedhamte eenyuuf kennitaa dhiyootan keef chaanaalii kee kenni osoo jedhamte eenyuuf kennitaa ani dhiyootan koo keessaa namni chaanaalii hojjetu eenyutu jira hin kennu dhiyoota maaliif seete baay'ee itti dadhabeera baay'ee itti dhamayeera dhiyootan koo hanga isaan banachuu ga'an bukkee dhaabbadhee gargaareen jajjabeessa malee biyya ormaa kanarraa akka ittiin fidee asiin ga'anatu beeka garuu hangam fedhe dhiyootan koo yoon jaalladhe osoo hiriyaa kee kun lubbuun baruu wayyamoo kennuufi wayyanaan jedhanii mucaa tokko nan kenna garuu jechuudha hedduun jaalladha waan ta'eef nan kennaaf anatu beeka isheeti anatu beeka waan ta'eef jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kanuma miidiyaa kanaan bare hedduun jaalladha jaalachuurraan kan ka'e osoo mucaan kun miidhamuyyuu miti dhukkubsatteeyyuu nan kennaaf isheedhaaf jechuudha maaliif hedduun jaalladha waan ta'eef nama sana qoree hanga isheen na jaallattu madaalee waan an argeefi nan kennaaf chaanaalii kana isheedhaaf jechuudha kanaaf kun jechuun wanta gatiin baasnedha waan ta'eef ani isheen akka dhibamtu hin barbaadu garuu otoo akkas ta'e malee lafaa ka'ee garuu hin kennuuf eshi gaaffii torbaffaan jiruu tee keessatti maaltu si gammachiisa naan jettee jiruu koo keessa kan inni gammadu dhugaa jirtu yoon dubbadhe baay'ee isaa osoo hin taane jiruu koo keessatti kan inni gammaduu danda'u fayyaa qabaachuu kooti fayyaa qabaannaan namni hunduu na jaallatee biyya ormaa kanarra kan hojjechuu danda'e fayyaa qabaachuu kooti lammataa immoo Kiristoosiin qabaachuu kooti Kiristoosii waan hin qabuufan fayyaa argadhe waan ta'eef hedduun itti gammada jechuudha bageensi qabaadhe yaa waaqayyoon jedha maaliif kan qaamni isaa hir'atee foqoqee waa hedduu hojjetu hedduutu jira kan immoo nagaa dhabe hedduutu jira kan immoo carraa kana iyyuu dhabe hedduu jira kan nama milkeessu Kiristoos waan ta'eef waaqayyo qabaachuutti hin gammada jechuudha kanaaf waaqayyo jaalala namaa nuuf haa kennu jenna waan hunduu akka Kiristoosii gadi akka ta'edha jechuudha karaa kiyyaatti isa kana siinan jedha ifadha jedheen jira miidiyaan siif maalinaan jettee miidiyaan anaa fi dhugaa dubbachuudhaa fi miidiyaan anaaf hedduu itti dadhabuu isaa qabaatu malee anaaf gatii qabaa yoon jedhu hiriyoottan hin beekne hedduu na barsiisee jira namoota hubannaa qaban namoota hubannaa hin qabnellee adda baasaan jira jechuudha obboloottan gaarummaa namaaf yaadanillee asirraa argadheen jira dhugaa dubbachuuf hedduu ijoollee jechuudha ijoollee hedduu isaanii akka isaan na wajjin ta'an hangam akka isaan naaf dhimman eenyullee akka na wajjin ta'ullee as keessatti adda baasaan jira jechuudha namnillee maal akka ta'e adda baasaan jira miidiyaan anaa fi beekumsa rabbii gaditti beekumsa namarraa ittiin horadhudha jedheen abdii godhadhee jira jechuudha nama faana wal quunnamsiisee jira hiriyoottan gaggaarii faana nama kabaja namaaf qabuuf hin qabnellee akkan adda baafadhu kan na godhe miidiyaa kana jechuudha
akkanillee nama faana kabaja namaaf ittuu kabaja namaaf dabalaa deemu kan na godhe isa kana jechuudha. Ati ilaalcha kee keessatti dhala namaaf kabaja hin qabdu taanaan namni si jibbaa deema, sifillee kabajni kee hin xiqqaata jechuudha. Kanaaf jaalala namaa adda addaa na barsiisee jira. Lammataa immoo barnootaan irraa argadhee gatii naaf qabaatee jira jechuudha. So kana jedhee siif dubbachuun barbaada jechuudha. Addunyaa tana irraa maal jibbita yookaan osoo badde jettee yaaddu? Addunyaa kana irratti wanti nan jibbu yookaan osoo badee jedhee kan nan yaadu dhugaa dubbachuudhaaf soba. Amma soba jibbu uumaan jibbu maaliif hoo jettee sobni diina Kiristoos si godha, diina Waaqayyoo si godha. Sobni si xiqqeessa, hiriyoottan kee biratti illee xiqqeessee si argamsiisa. Kanaaf sobni kabaja nama dhorka. Baay'ee namarraan illee dhiibbaa ga'a. Namni tokko si sobeellee si miidhuu danda'a. Fakkeenyaaf jaalala fudhanne namni jaalala sobaatiin si sobeellee si miidhuu danda'a, si kuffisuu danda'a, jireenya kee irraallee duubatti si deebisuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu sobni hedduu badaadha. Sobni odoo badeen jedha. Sobattaansee maalidha? Sobattaansee hiyyummaa haa badu yoo jenne hiyyummaan jiraachuu qaba. Maaliif hojjettani? Hiyyummaan osoo hin jiru ta'e dhalli namaa cubbuu hojjeta. Waaqayyo iyyuu hin beeku, waan dheessa akka jiru hin beeknu. Kanaaf hiyyummaan tattaaffii dhala namaa ittiin Waaqayyo beekudha. Kanaaf inni kun haa jiraatu jedha. Akka kiyya akka dhuunfaa kiyyaatti hiyyummaan haa taa'u. Maaliif hojjettee jijjiiramuu dandeessa? Gaariidhaan siin jedha. Kanaaf addunyaa kanarraa wanti nan jibbu soba. Lammataa immoo namarratti lubbuu nama baasuu hin jaalladhu. Fedha Waaqayyootiin ala lubbuu namni baasu mootu Waaqayyoo keessa qooda hin qabu gatii ta'eef namni waan akkasii oduu addunyaa kanarraa lubbuu nama balleessuun badinatti tola jechuudha. Haqa dabsanii hojjechuu hin jaalladhu jechuudha. Haqa dabsitee gaafa hojjettu cubbuu hojjechuu kan jireenya dhala namaa irratti wanta hin taane babal'isu jechuudha. Kanaaf hin jaalladhu isa kana jechuudha. Okay. Wanta Oromoon biratti safuu jedhamu sadiinuu fi minaan jette. Wanta Oromoo biratti safuu jedhamu safuudha kan jedhamu. Oromoo biratti safuudha kan jedhamu. Hundi keenya safuu cabsinee jirra. Tokkoffaa bara durii keessatti Oromoon kabaja guddaa qaba. Dhaloonni ammaa garuu akka gochaa jirutti diignee jirra hundi keenya. Aadaa malee heerumu fakkeenyaaf akka ammaa wal jaalatanii heeruman kana osoo hin ta'in intalli tokko bara durii keessatti seera maatii ishee kabachiiste yookaan karaa mana maatii isheetiin kan geggeeffamte gara mana bultii jaarrannaatti seentu cabsinee jirra. Lammataa immoo akka naannoo keenyaatti inni ijoo ta'e keessattuu wanti hunduu akkaataa qaba. Fakkeenyaaf osoo abbaan jiru ilmi ba'ee abbaa dursee waa gochuu hin danda'u jechuudha. Aadaa Oromoo keessaa akka naannoo keenyaatti fudhadhe isaan kun safuu qabu. Guddisa yookaan immoo ilmi tokko ba'ee nama yoo arrabse ilmi abbaa qabu tokko ba'ee yoo nama arrabse hedduudha jechuudha kan namni irratti fudhatu. Ilma baloo akkas godhe safuu cabse maali mucaa akkamiiti baalageedha jedhamee hedduu dhiibbaa geessisaa. Naannoo keenya keessatti akka naannoo Ambootti hedduun isaa yookaan immoo mana nama guddaatti kan ta'e hedduu waan akkanaa saalfachiisaadha jechuudha. Uffannaa qullaa deemuu yookaan immoo safuu cabseera aadaa cabse kan jedhamu warra qullaa deeman jechuudha. Qullaa deemuun aadaa Oromoo miti jechuudha. Kanaaf aadaa Oromoo kan cabsu keessattuu warra qullaa deeman isaan kana jedheen fudhadha. Safuu cabse kan jennu isa kanadha. Kanaafiyyuu kan safuu cabse numa jechuu nan danda'a jechuudha. Isa kanadha jechuudha safuu cabsineerra kan jedhu. Sadaffaarratti akka sadaffaatti kun akka dhuunfaa kootiitti garuu wanta baay'eedha. Akka dhuunfaatti kadhannaa yookaan immoo kadhattuu isa jedhamu Oromoon kadhataa miti. Oromoo jechuun qabeenya isaa hedduudha. Kadhataa namni tokko kadhaadhaan argame yoo ta'e jedhee namatti kolfisiisaa. Oromoon kadhaadhaan hin beekamu. Oromoon sama hedduudhaan kan inni beekamu jechuudha. Oromoon dureessa kadhaan illee aadaa keenya miti jedheen fudhadha jechuudha. Kanaaf safuu hin cabsu kun garuu hiyyummaarraan kan ka'edha. Ani hin beeku garuu ifa manaa godhe hiyoot kiyyaa waan akkasii irratti hin xiinxalu baay'ee nama of kalchaan siniinan jedha. Yoo wal keessa makina taaruu dandeessu garuu akka kootitti wanta hedduudha walla jalaa dhahee jira. Safuudha kan jedhamu wanta tokko ija uummataa jiratti wanta gannama jechisiisu hojjechuu isa kana jechuudha. Isa akkas akka ta'ettan beeka garuu jechuudha. Kanaaf akkas isiniinan jedha. Gaaffii itti aanuuf immoo
jaalala miidhamtee beektaa yeroo sanatti maaltu sitti dhaga'ame naan jettee ani hin beeku yoo isa kanaa dhugaa dubbachuu fi ani hedduu xiqqoo ta'een gara murtiitti kan hin deeme hanga kana wanta kana keessa galee beekullee hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf dhugaa dubbachuuf naannoo umurii 15tti kan inni gara gaa'elaa seenee dafeen gara gaa'elaa kanis seenee barumsa koollee kan hin adda kuteef isa kana sababa dura siin jedheef isa kana sittan sii deebisa. Kanaafiyyuu baay'ee isa kana keessa galee hin beeku waan ta'eef umaa isa kana garuu dhiyoottan koorratti yoon argu nan argaa yoon argu garuu hedduun jibba jechuudha. Ijoolleen jaalala sobaan yookaan immoo gaafa wajjin wal abdatan duubatti wal deebisanii sammuu walii jeeqanii sammuu walii dhoowwanii akka borullee dubartiinis dhiira hin abdanne dhiiris dubartii hin abdanne kan wal godhan isaan kana jechuudha. Kanaaf ofii kooti osoo hin taane namoota irratti kan argaa waan ta'eef hin jaalladhu na sodaadhallee jechuudha. Kanaaf isa kanadha hedduu ulfaata waan akkana dhugaa dubbachuu fi akkasi. Wantoota 12ffaa wantoota biyya diigan lama wantoota biyya ijaaran lama nuuf himinaan jetti. Isa kanallee anima wantoonni biyya diigan lama keessaa hanga har'a kana kan deemamaa jiru ijoollota waan adda addaa fidanii walitti dhahan jechuudha. Hubannaa tokko malee akkuma arganitti dhaqanii keessa seenanii boodoo bukoo bukeessan jechuudha. Bukoon sunis maalidha? Fakkeenyaaf wanta tokko wanta isaan hin laallanne tokko kallattumaan argeedhumaaf afaanitti dhufeef gadi darbatantu jiru. Gafa waan akkasii gadi darbatan namoonni tokko tokko dafanii kan haarantu jiru jechuudha. Namoonni dafanii haaran sunis ammas maal godhaqanii jechuudha. Wal makee wal bukeessa gosa amantii jechuudha. Isaan kuni biyya diigan jechuun yookaan dhaloota hanga dhaloota wal ajjeessanii kan ga'an isa kana jechuudha. Kuni saba keenya kan xiqqeesse kan safuu Oromoo gadi xiqqeessu waan akkasiiti. Maaliif Oromoon kan guddina dhabe yookaan immoo kan gadi quucaraa jiru waan akkasii irratti walitti ka'uurraan kan ka'e waan akkanaa walirratti hojjechuudhaan kan ka'e amantaa gosa walii qooduudhaan kan ka'e Oromoon keenya walii galtee dhabee hanga har'aa kanatti garbummaa jala kan inni jiraatu sababa waan akkanaati jechuudha. Warra walitti dhankoo akka kana jechuudha. Hubannaa tokko malee ati akkasidhaan sanadha jechuudha. Warra baay'isan akka arganitti laxxaabba'anii ba'anii dubbachuu jechuudha. Argeedhumaaf arraba keessaa akka gadi ba'etti dubbachuu jechuudha. Waan tokko xiinxalanii osoo hin madaaliin har'a yoon kana jedhe maaltu jedhama osoo hin jedhiin yoon ani kana dubbadhe duukaa dhufe eenyutu dubbata osoo hin jedhiin akkuma arganitti kan baasanii laxxafan isaan kana jechuudha. Warra amantii walitti buusan isaan kuni warra biyya diigan keessaa isaan ijoo kan ta'an isaan kana jechuudha. Saballee kan walitti jibbisiisan akka gosaan gandaa wal qoodan kan godhullee ijoollota akkanaa kana jechuudha. Ijoollee xawal waalee bara kana keessa jechuudha. Asiif achi deemanii waan argan rukutan. Feesbuukii irra osoo galtanii ilaaltanii dhugaa jirtu yoon dubbadhe hedduun haarasa kana. Ani osoo kanaan waan akkasiidhaan yaaddoon jikee dhugaa dubbachuuf maal fa'inatti fakkattisiisa irraa dammanee gan jedhe Oromoon. Qoshaashaan qoshaashaadha yaada ishiittiyuu eessaa fiddee damma oomishti. Kanaafiyyuu warra sammuu isaanii waan arge ligidaa gadi lakkisu jechuudha. Akkuma arganitti gadi gadhiisan jechuudha. Kanaafi isaan kanadha kan hedduu ijoollee wal nyaachisu yookaan immoo har'uma kana waan tokko bilbila baanii qabatanii bilbila kana isaaniif haaraadha waan ta'eef akkuma arganitti baasanii waan argan laxxafu jechuudha. Namni hubataan tokko kiboota gaafa xaxxafan maatiin keenya ani intala qotee bulaati jechuudha. Akka ta'etti bareechanii quba isaanii irratti footoo kaasanii baasanii dhoqqee horii sana bareechanii xaxxafatu jechuudha. Isa boba'ee badu sana. Kiboon illee yookaan dhoqqeen illee akkatti bareeffamee hojjetamuu qaba. Jecha namaa dhiisaati jechuudha. Dhaloonni bara kana jechi isaan keessaa oomishamee bahu dhoqqee sana caala gatii dhabee jira. Dhugaa rabbii hedduu na aarsan isaan kun. Baay'ee na aarsan isaan kanatti jechuudha. Kanaaf wanta hubattu tokko wanta dubbattu tokko har'a kana ilaaltee dubbachuudha. Kan biyya wal nyaachisu kan biyya wal jiksisu isa kana jechuudha. Kanaaf wanta akkasirraa akka of eegdan abdii guutuun qaba jechuudha. Keessattuu gosa amantii walitti naquudhaan. Inni hubataa ta'e biyya immoo kan furuu danda'u gaaffii keef deebii keef kan dhaloota kana furuu danda'u nama hubataa qofadha. Tokkoffaa waaqa tokkicha akkamitti waaqayyo akka jidduu keenya galee nagaa boosu gochuu dandeenya yoo kadhannaa laphee cabaa yoo kadhanne jechuudha. Iddoo akkanaatti akkana ta'e sana ta'e osoo hin taane gaafa waan giruuppii waan jallinaatiin wal sassaabdee dhaloonni waan jallinaa hojjettee walitti galtee wal shaartee waan jallinaa hojjechuudhaaf walitti sassaabamtu keessaa willig jedhii ba'iati. Ittiin hirmaatiifiin inni waan qajeelaa yaadu waan qajeelaa yaadu achi keessatti nama arrabsuudhaaf jettanii wal gurmeessitanii guruuppii uummattanii wanta jallinaa babal'isuudhaaf wanta aminaa walitti babal'isuuf gandaan wal qooduudhaaf gaafa waan akkasii godhame ati dhuguma intala namaati ati ilma namaati taanaan waan akkasii keessaa bayii deemi jechuudha. Achi keessatti galanii jallina isaanii haasa'an. Ani yeroo kanatti pheenxeedha. Eenyuuf iyyuu hin hirmaadhu waan akkasii keessatti.
maaliif hamma kana gadi dhufina biddi jechuudha. Keessa seeni hojjedhu waan akkasii hojjedhu keessa galii naaf falminaan hin jenne waa'ee koo labsaa dhugaa koo dubbadhaa jedhe malee naaf falmaa hin jenne hin falmiinaa jedhamne irraa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaafa wanta akkasii amanni akkasii ganda keessatti deeman wanti nuti gochuu qabnu inni beentee ta'e faarfannaadhaan gooftaan isaa eebbisu jechuun bira kutuudha. Inni sammuunsaa waan xuraa'aa laqqaqu sun immoo akkasumatti sammuusaa keessa waan xuraa'aa sana gadi gadhiifachuu jechuudha. Nyaata tokko osoo garaa keessii fi seenu ta'e edda nyaattee booda deebistee huqqista jechuudha. Wanti gadhaan tokko ol ba'a malee gadi namaaf hin seenu jechuudha. Kanaaf iyyuu wanta gasiin seenne tokko sammuu keetti guuruu hin dandeessu gadi naqxee biraa deemta jechuudha. Kanaaf iyyuu wanta walitti nama buusu tokko warri hojjetan xiqqaas taatee guddaas taatee ati guddaa osoo hin taane xiqqaadha. Inni umuriin kee gaara jiraatee waan jallinaa kanatti hojjettu waan akkasii hojjettu yoo jiraatte ati salphataadha jechuudha. Yookaan immoo ati salphattuudha jechuudha. Dhaloota walitti buusta waan ta'eef. Kanaaf waan akkasii keessatti hin hirmaatiin ansiniin jedha ani karaa mataa kiyyaa jechuudha. Osoo waan akkasii hidhanii ani keessatti hin hirmaadhu keessallee dhaabbadha. Ani karaa kootiin waaqayyo gammachiisee jiraachuudhaaf dhaloota fakkeenya ta'uudhaaf tokko dhufee meetii eessabbaa kee onaan jedhee waaqayyo isaa eebbisu jedheen hojii kootti fufachuudha. Otoo akkasitti fakkeenya fudhanne mootummaan biyya kun bulchu fakkeenyaaf inni pheenteedhaan maa jennu amantii kaan barbadeessaa osoo jedhee mootummaadha. Gaara jira akka hajaja isaatiitti odoo amantii akkasii barbadeessaa dhaqaati osoo jedhe mootummaan kun hin danda'a. Garuu maal yaadeeti lakki silayyuu sammuu biyya bulchu qabaatee jira. Amantii akkasii barbadeessaa gaafa jedhu inni wanta akkamii amanee jira. Maaliif balleessaa jedha maaliif lubbuu dhaloota balleessaa jedha. Isa jedhamu yaada akkasitti jechuudha. Inni barumsaan gaara jiru inni ministeera yookaan gaara jiru suni osoo akka keenya sammuu kolkollee kan akkasiitiin kan qabu ta'e biyyittiin kun diigamuuti addunyaan kun qaata barbadooftee badde jechuudha. Kanaaf abaluu guddaa ta'e waa'ee kanaa dubbate osoo hin ta'in isa akkasii tuffattee dhiistee nama sammuusaa uqqisuurra jiru sana faana teessee uqqisa borcita osoo hin taane keessaa baatee akkas dhuftee wanta hojjettu hojii kee irratti hundooftee hojjechuudha. Kan biyya diigaa jiru warra sammuu isaanii akkasumatti akkuma arge gadi lakkisu kana jechuudha. Kanaaf waan akkasii irraa of eeguun hedduu barbaachisaadha. Dhugaa dubbachuuf namni duratti ana caala namaan lolu hin jiru. Dhugaa waaqaan siin jedha jechuudha. Waaqaaf haa galatus akkasitti anaan asirreesseen anaan na adabee fi amma kana osoo namni tokko dhufee kan naan lolu ta'e afaaniin arrabsuurra waan na bira jiru tokko fuudhee dha'uunaaf wayya. Maaliif gootummaa jechuun afaaniin baatee akkasitti dubbattee arrabsita osoo hin taane leenca laalame leenci yeroo hunda miti kan sagaleensa dhagahamu isayyuu bakka jiraatu jiraata. Fakkeenya gara biyya lafaatti hon deebi'e jechuudha. Bakka jiraatu sana jiraata gaafa sagaleensa dhagahamu sana sagaleensa maal innaa sagaleessa kennu hanga lafti kirkirutti jedhama. Kanaaf waan akkasii fakkeenya godhadhu malee akkuma argite baatee asirratti baatee hiyyitee ati beektu yookaan akkasidha fudhatama akkasii akka hin qabne jechuudha. Boruu sirratti dhiibbaan ga'a ishee nama walitti buustu isa nama walitti buusu mucaan akkasii bara wantan akkasii bara ishee dhabe kan akkasitti nama walitti buusu bara bakka mucaan sun jirtu moo siin jedhama yookaan bakka mucaan sun jiru moo siin jedhama jechuudha. Kanaaf warri waan akkasii keessa jirtan warri waan akkasii olii gadi ooftanii warri dhaloota burjaajessuuf jirtanii kun siniin awwaatta'u. Miidiyaa keessan irratti illee rakkoo geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf nama arrabsitanii achirratti baatanii waa'ee kanaa faarsitanii ani isa namani anatu beeka. Isan jaalladhu sanatu beeka. Kan sammuun koo ana jijjiirsisuu hin dandeenye ati arraba keenya jijjiirsisuu hin dandeessu. Garuu jaalalaan ofitti na fiddeetta taanaan waa hundaa jijjiiruu dandeessa beeki kana jechuudha. Malee arraba keenya omaa na gochuu hin dandeessu. I don't care about for people. Dhugaa dubbachuu eenyuman dhaga'an jechuudha. Gaafan hojjedhu hojii koorratti hundaa'een hojjedha. Wantan godhu tokko ofii kooti murteesseen godha malee asirratti ba'ee abaluun akkasidha namni akkasidha jechuun barbaada. Ani ammas maqaa amantoota kamii hin dha'u jechuudha. Isa namanu ana bichaatu beeka. Kanaaf amantiin laphee kee keessa jira. Waan hundumattuu jechuudha. Kanaaf baatanii uummata wal arrabsiisu walitti jiru wal nama akka arrabsu bootee arraba keessaniin baatanii qaccee hin ta'inaan tokkosii namaan argitan. Isaan kanadha kan walitti nama buusan jechuudha. Kanaaf illee jaalalli akka jidduu Oromooti dhabame warra kana godhan jechuudha. Warra waan argina akka arganitti baasanii dubbatan. Inni guddaa ta'us gaddeebi akka daadhima waggaa 5 ta'a. Inni waggaa 60 ta'es gaafa dhaqqanii ilaaltan miidiyaa kanarratti bee waan godhu hin beeku dhugaa. Safuus jechisan waan akkasii jala galee hin hordofullee hin laalu. Caafii tokkitti dhageenyaan keessan gadhiisee deema jechuudha. Kanaaf yoos wanta nama hawwatu ofitti fiddanii namni gara keessan dhufee sin do'achuu danda'a jechuudha. Kana jechuudha. Lammataa immoo wanti saba keenya guddina dhoowwee bakkaan ga'uu dhoowwee wal jabeessuun beekan.
gaafa tokko ba'ee harraba gadi irratti lakkisu hunduu duukaa garreedha akka shimbira midhaan irraa qancee irratti tokkosanii yookaan dhagaatti darbatanii jechuudha. Duukaa girrisee yaa'a jechuudha. Kanatu jira bakka. Maal okkotta bakka kanaatti tokko taanee wal qabannee wal guddisna yoo nuti jenne inni fudhataman qabu bakka taate deemte. Dhugaa waaqa kana jechuudha. Kan saba keenya xiqqeesse isa kanadha. Yookaan immoo hidhii micciirama. Saba keenya keessatti si'amachuu hidhii micciiruu si tuffachuu fi ciqilee gasirra kaa'uudha akka ittiin guddanne jechuudha. Kanatu saba kana keessa jira. Kan guddina nu dhorkee jiru isa kana jechuudha. Aan ofii kootti amanee ba'een hojjedha yoon jedhee osoo duuba koo tarree 10,000 yoo jiraates 10,000 bitaa mirgaan yoo jiraates jedhe farfataan osoo jiraate iyyuu waaqayyo anaan karratti na dabarsu hin dhabu. Waaqayyo kan keeti jiruu keeti kan jedhe allaattiin kaasuu hin danda'u. Anuma wajjin ta'e na dabarsa jechuudha. Osoo asinis na eeganii achis na eeganii waaqayyo naaf karaa qaba. Kanaaf iyyuu wal guddisuun hin jirtu. Gaafa tokko ba'ee gara guddinaatti ba'ee dubbate akkamitti baatee fuulli kee miidiyaatti ba'ee dubbatameef arraba hedduutu jira. Kana keessa kutanii bakka hedduu kan ga'anii bakka gaarii ga'an hedduu qabna jechuudha. Waaqayyo gooftaan isaanaa eebbisu. Kanaaf iyyuu dhaamsa koo keessatti akkasii nan jedha. Wantoota biyya walitti diigan isaan kana jedheera. Lammataa immoo dubbii hubachuudhaan gara arginetti fiignee dhaqnee waanuma argine keessa seenuudha jechuudha. Akkuma arginetti dhaqneetti dabalamni lola kaasuudha. Isaan kun hedduu lola babal'isanii biyyittii diiguu danda'u. Yoo hubannaadhaan deemne garuu tasgabboofne furmaata fiduu dandeenya jechuudha. Kanadha. Egaa kanaaf waaqayyo gooftaan hubannaaf ogummaa isaa nuuf haa laatu isiniin jechuu barbaada. Waan hundumaa keessatti hubannaan isa ijoodha, isa gaarummaa qabudha. Maal gochaa jirani amma kana jechuudha. Dhaloonni keenya nuti barri dhalataan bara kana keessa jirru gara feesbuukiitti baane poostiin keenya kolfa duwwaa yookaan immoo nama arrabsoo duwwaa warri duratti lubbuun isaanii darbe yoo laalle dhugaarratti hundaa'anii warra hojjetantu seenaan isaanii lafa kanarraa barbadaa'ee jira. Nuti garuu warri jiru omaafuu ta'uu hin dandeenyu. Dhugaa waaqayyo seenaa muummichoon kun waa'ee seenaa kanaa na gaafattee jirti. Dhugaa dubbachuuf yaani waa'ee seenaa kanaa duratti garuu waan akkanaa kana nan jaalladha nan ho'isalleedha kan duubatti na deebise yookaan wanta kanatti akka duubatti deebi'u kan na godhe gaafan gocha nama keenyaa laalu waa hundumaa keessaa dhiiseen ba'e. Lammaffaa immoo waa'ee kanarra kan isa ijoo ta'e immoo kan tokkoffaarratti kan na daangessee jiru dhugaa dubbachuuf yeroo mara waa'ee macaafa qulqulluuti kan nan dubbisu. Waa'ee sodaa waaqayyo sana keessa hin deddeebi'ee dubbisa malee waa'ee isa kanaa dhiiseera. Maaliif hojjettee jettanii biyyi lafaa hin darbitii baduuf jirti hin barbadooftis. Waa'ee isa garuu isa boruu sagalee waaqayyootti yoo jiraanne garuu isa jireenya keenya boruu ijaarrachaa jirra isa jedhamuudhaafi. Kanaaf seenaa keenya hundi keenya waa'ee saba keenyaa yookaan maal akka ta'e beekuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf iyyuu isheen ganna gaafatte iyyuu isa kanayyuu aniyyuu deebisuuf hin dandeenye. Oduun fakkeenya godhadhe hundi keenya eessa akka jirru hin beeknu maalummaa keenya iyyuu ibsuu hin dandeenyu. Keessa galee dhubee natti kolfuudha mannaa dhiisuu naa wayya jedheen bira darbe jechuudha. Dogongoruu hin danda'a waan ta'eef. Kanaaf kana keessa jirra. Ooguluu nuti immoo kanatti cimnee maalummaa keenya ibsuudhaaf yoo tokkummaa qabaanne jaalala qabaanne walii birmanne qofadha malee ganda inni kaan gandaan gada wala baarii inni kaan mandara akkasii keessa yoo waliin jedhe kun biyya walitti buusti malee gatii hin qabdu. Kanaaf sabni keenya waliigaltee dhabee bara hedduu jaarraa hedduu kan lakkoofsisaa jiruuf isa kana jechuudha. Waliigaltee dhabuudhaan jechuudha. Akkasi siinan jedha gaaffii kee fi hedduu galatoomaa daawwattoota YouTube chaanaalii bakka sin gaddisiisetti dhugaa rabbii dhiifama kanaa gootan abdii guutuun qabaa waaqayyo biraati. Waaqayyo gooftaan isinaa eebbisu baraaf jireenya keessanaa eebbisu an obboleetti keessanii dogoggora koof dhiifama naa godhaa Oromoo kiyya lammii kiyya baay'een sin jaalladha. Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisu an Oromoo qofa osoo hin ta'in akka waaqayyootti nama hundanan jaalladha. Dirqama kooti yoon jaallachuu baadhu natti faradama waan ta'eef kanaaf akkaataa kanaan dhiyaadheen jira. Bakka itti warri immoo nama arrabsuu yookaan immoo itti waaqayyoon sammuu keessaa fuudhee sammuu gaarummaa fuudhee sammuu gidiraa isa jallina biyya lafaa keessa kaa'ee nama arrabsan jiraatanii jiraachuu danda'a. Kanaaf isaan kun isaaniif ifa miti inni kun isaaniif dukkana waan ta'eef innaa rakkoon hin jirtuun sinin jedha. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu warri mana koo hin dhufne mana koo gooftaan sinin jedha. Dhiyooti gaaffiif deebii kee hanga danda'amu yaaleen jira. Egaa adaraa kee sininan jedha. Bakka dogoggora intala keessanitti na gorfachuu dandeessanii dhuftanii hubannaa fi ogummaa waaqayyo siif haa laatu akkanaan jettan abdiin qaba. Dogoggora kiyya na furuu dandeessan rabbii gaditti wantan balleessaa qabaadheef maaliif akkas jettee meeti naan jechuu dandeessuun koomentii jala keessuu dandeessanii hedduu sinan jaalladha kabajama. Egaa daawwattoota YouTube
jajjabeessuun sheer gochuun laayik gochuu wajjantaa maal wal jajjabeessaa lakkii maaliif waliin kaffallu wajjin taanee tokkummaa keenya agarsiifannu siniinan jedha adaraa keessan saba keenya wal bukkee yoo taane waan hundumaa keessatti furmaanna jirti turtii gaarii siniif haa ta'u sinan jaaladha.